የብርሃን ምንጣፍ ድባብ ዘርጋ ለውዳሴሽ Yooyaa harka fuunee akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo nageenya araarri waaqayyo isiniif haa ta'u qacam jedhee abbaan qacamiitu qabamee bahee jedhani anas irratti har'a waan addaa kan isinii fidee dhufe naante jara kana ilaaltu kunis jechaadha kunillee warra Adaamaa keessatti garee abbaa dhiibbaaf diidamaa yookiin garee maafiyaati jedhamanii haasa'amaa jiran jechaadha. Ani garuu kana ajaa'ibe ilmiyyeessaa akkasitti boo'ee manni irratti diigame ilmiyyeessaa akkasitti qabeenyi isaa jalaa baraadhee garuu jarri akkatti borcii dhiibanii deeman kun eessatti magaalaa Adaamatti jechaadha. Jarri kun magaalaa Adaamaa Walanciitii Shawaa Bahaa jechaadha. Walanciitii ana Walanciitii magaalaa Adaamaa jalatti ramadamti Walanciitii. Innaa magaalota kana keessatti gareen mafiyaa jedhamtu tuni wal ijaartee foon murattee Burundii qalamattee nyaatti jarri. Ilmiyyeessaa garuu waan nyaaturraa, waan dhugurraa, waan xiqqoo waan qaburraa walitti guduufateeto waan qabuun ittiin mana ijaarrata. Akkasuma shamara gola nama keessattuu ijoollee biyya Arabaa akkatti birrii finnu ni beekta. Birrii dhiiga keenya xaphi goonee finnee kaanee manaan bitanne manni kuni daandiirra oolee manni kuni seeraan ala ijaarame manni kuni miidhagina magaalaatirraa istaayilli magaalaan ittiin deemturraa adda ijaarame manni kun istireetii koordariitiin ijaaramuu qaba manni kuni yoo akkasitti goone kan mootummaati fudhatamuu qaba immoo investimentii mootummaatii fi qabeenya mootummaatiin minaamin jettee jechuudha. Gareen tuni uummata cabarbartee qabeenya uummata meeqatamaan lakkaawwamu saamtee turte. Ni beektan bara darbe Adaamaa keessatti namni hin boo'in hin jiru. Namuma seeggaawwi kaartaa qaba jedhameeyyuu nama jalaa diigametu jira Adaamaa keessatti namni kaartaa qabuyyuu nafne jechaadha manni. Egaa anasirratti har'a maal dubbachuufan dhufe ilaalcha isaanii kanarratti xiinxala kennuufan dhufe jechaadha. Tokkoffaa gaafa eebbifamanii bahan warri kaabinee kun jechaadha. Kaabinees ta'ii bulchaa sanis ta'ii kantiibaa magaalaa sanis ta'ii kutuma akkuma waliigala riippaabilika Oromiyaa kutaalee hunda keessatti ta'aa jirurraa gaafiin qaba jechaadha. Gaafiin sunis maal seetanii imaanaa uummata san akkam gootan question mark imaanaa uummataa gaafa eebbifamtan san shananii waadaa galtan hawaasa kanan gannu bifa haqa qabeessa ta'een karaa dhugaa ta'een abboota nu eebbisanii nu barsiisanii nu guddisanii asiin nu gahan kana hawaasa kana bifa olaantummaa seeratiin karaa nagahaatiin karaa dhugaarra jiruun osoo dhugaarra maqiin daandii sirriitiin hawaasa kana tajaajila jettanii waadaa galtanii miti. Dura akkasitti ilaalcha akkasiisaniin gaafa waadaa galtanii imaana sammaaf nyaattamme imaanaan hawaasa badaadha. Cubbuun hawaasa badaadha. Hinoo saaxilamaa jirtu warri borcii dhiibee deemu. Sana booddee aangoo qabaniif fayyadamanii dubartoota hojii hin qabne fa'aa yoo waliin hin ciisin hojii ramaddiin hin jiru biyya keenyatti ni beektan. Yoo gubboon kaffaliin dhiirris hin jiru hojii seenuun nama hojii barbaadu nama eebbifamee osoo hojii ramaddiin argatiin lafa ture gaafa hojii barbaaduudhaaf beeksisi wayii maxxanfamee gara waajjira tokkoo gaafa deeme mallaqa gaafatama dhiirri gubboo jechaadha. Dubartii immoo waliin akka raftu irbaata affeera irbaata taasisanii waliin akka raftu ejjeju jechaadha. Akkuma fakkeenyaa caaffee Oromiyaa kan ture obbo Gammachuu jechaadha. Jaroonni borcii dhiiban kun guutuun hojii akkasii hojjetti. Ilmiyyeessaa waan nyaatu bira hoo birrii kumaata akka qabaate 500 nyaata ji'a tokko godhatee beela'aati bara ganama nyaata irbaata fi misaa ooleeti. Agabuu bulee misaas oolee qursii ganamaatiin ganama lammaffaa deebi'ee nyaata. Akkasitti oolee kuma takkarraa 500 lafa godhatee 500 isa walitti qabatee lafa bitataa jechaadha magaalaa keessatti. Ishiiyyuu harkaa cabarbaranii harkaa fuudhan. Aangoo qabdanitti fayyadamtanii maaliif hawaasa miitu? Tokko kana gaafiin koo lammaffaa immoo imaanamaaf nyaattu. Tokkoffaa gaafa eebbifamtan eebba keessan irratti asitti guwaanii eebbaa qabattanii asitti harka keessanii shananiin akkanatti qaalii uummataa galtan jechaadha. Gaafa uummataa waadaa galtan sana waadaa uummataa sana osoo dhugaa uummataan dabsiin
osoo uummata miidhin daandii sirrii ta'een karaa sirrii ta'een hawaasa kana tajaajilaa uummata kana cinaa jirra uummata keenya miinu saba keenya miinu jettanii waadaa galtan. Ishee akkasii waadaa galtu. Waadaa summaaf galma ga'uu dide. Maaliif erga waadaa galte taanaan waadaan badaadha. Hawaasa ganuu sirrii miti laa. Amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee mootummaadha jedha namoonni. Mootummaa miti. Mootummaani sirna ejaja dabarsa. Ejaja dabarsaa ejaja saniin mootummaadha waraqaan galu dokumentiin gara mootummaa bira ga'u kan waan hin raawwatamne galchan jechaadha dokumentii. Amma fakkeenyaaf lafa akkanaa kaarii akkana goonerra jedhanii mallattoolee garaagaraa mallatteessanii dokumentii irratti waan hin jirre hojjetamee gala. Yeroo ammaa kana imaanaa hawaasa ka'ee gunjiru leeba hullaadha hundi ishiitu. Obbo Shimeen maal jedhe beektanii waan kana irratti mootummaa naannoo Oromiyaa jechaadha. Yeroo amma piroosesii kamirrattuu jechuudha. Kaabinees haa ta'uu biiroo kamuu deemtanii yoo gubboo dhimma tokko irratti gubboo sin gaafate ittiin kenni iyyadhaa jedhe qaama dura taa'aa isaatitti yookiin hoogganaa isaatitti iyyadhaa jedhe hoogganaan isaa sin dhaga'uu dide nutti iyyadhaa jedhe oo nu sin dhaga'uu dinne booksin naqaa jedhe laal kana laalaniiti isaa xiinxaleeti malee shimeen akka gowwaa fakkaata malee gowwaa sa'ina xiinxalee qabata dubbii keessa waa argeeti jechaadha. Hojii warra amma kaabineen amma uummata irratti raawwattu kana xiinxaleeti waan kana irratti murtee kenne akkas. Booksin dhahaa jedhe yoo namni sin dhaga'u dhabame dhugaa jedhe isa malee amma furmaan hin jiru laal. Furmaan hin jiru. Yeroo qabdanitti aangoo qabdanitti yoo hawaasa kana imaanaadhaan hojjettan maal rakkoo qaba. Maaltu sinirraa qannasa maaltu sin dabala. Borciin faayidaan qabu laal. Haadha hiyyeessaa boochisaa ilma hiyyeessaa boochisaa isin akkatti borcii dhidhiibaa borcii keessan akkana godhattanii warri kaabinee borcii keessan akkanatti qaqqabaa deemtanii akka dubartii ulfaa kun faayidaan qabu laala. Hawaasa keessanii imaanaadhaan hojjedha. Bara Oromoon bulchitu keessatti Oromoodha seera tokko galmeessaa deema oduutanillee dhaloonni keessan boru itti sin galateeffata. Waadaa uummataaf galtassan hin diigina. Imaanaa san hin nyaatina. Imaanaan badaadha. Waadaa uummata kana karaa seerati karaa dhugaa ta'e daandii haqa ta'een hawaasa kanaaf kenna. Dhuguma siniin jenna dhuga waan qoosa hin qabne. Mee isa kana laala. Hiyyeessa hoo biratti fidaa laala. Hiyyeessa hinoo jala sinii kaa akkanatti hiyyeessi dararama jecha biyya keenya keessatti. Hiyyeessi akkatti ajjeefama mana isaatirra waan inni fuudhanii hidhanii sababa tokko malee mana hidhaa galchuu moo barbaadan immoo fuudhanii bakkee geessanii akka fedhanii rashananii reeffa isaa bakkeetti gatu. Isaan garuu borcii dhiibanii deemu. Dhiigni hawaasa kanaa isaan dhiisa. Imaanaa hawaasa kanaa isaan dhiisa. Har'a ajjeesan malee boru akka firdii waaqa jalaa bahuu hin dandeenye osoo beektanii hoo. Dhuguma waadaa uummataan jeeqidha. Kana dura hoo dogongortaniittu mi dogongortanii. Kana mee asii achi yaada hojii keessan mari'adhaati waliigala yaani hoo tokko tolche tokkotu balleessa waan ta'eef wal saaxilla waan jedhu waa shakkanii fi jijjiiramullee dhiisuu dandeessa. Garuu waliigalaati mari'adhaati nageenya hawaasa kana keessa jiru waan hawaasni kun itti jiru yaadati furmaata tokko fiduuf yaala. Imaanaa kana imaanan badaadha laal. Imaanaa hawaasaa nyaattanii callisanii taa'uun hin danda'amu. Kanaafuu waliigalaa mari'adhaati kana fooyyessina hawaasa waan kalee darbe dhiisaa dabarsitan dogongortanii mee fuuldura maafuu fooyya'aa argama. Indi amma warri Adaama keessa jirtu warri suuraan isaanii ol bahe maal jedhan beekta dafanii Adaama keessa waan akkana hin jiru. Adaama keessa waan akkasii hin jiru. Waa maaliif dubbattanii xulxul jettanii dubbattu eegan jiraanne. Warra wajjin hattantu daddafsee siriyoonni keessan suuraa isaanii ol bahee jenna. Isinillee keenyas nu baha jettanii daddaftanii suuraa jala dubbattan jechaadha. Gaafa hattuun Finfinnee qabamte jedhan hattuu Adaamaatti shokolokoloka jechaadha. Gaafa hattuun Amboo qabamte jedhan hattuu
duukaamii kaburraayyuu inta shila kutoktilaan akka tafkii gurra hoosente kor jettu san akkas ta'an jechuudha. Hattuun asii yoo qabamte achuu achiitu nullee hin qabamnaa laata, nullee hin saaxilamnaa laata, nullee hin salphannaa ta'a. Haguma feete turtullee imaana hawaasa kana akkasi salphisuun hin raaffatin. Imaana hawaasa kana dhugaadhaan hojjedhaa galmaan gahaa. Haqarratti hundaa'a hojjedha. Haqaaf dhaabbadha, haqaaf bula, sabaaf bula, sab dhugaadhaaf du'a malee sobdanii namaan jaalatamuudhaaf jecha namoota biratti jaalatamuuf jecha warra borcii hojii dhiibdaniif jecha kaabineen jechuudha. Kaabineen akka jirtu leebaadha Oromiyaa keessatti. Kaabineen hundi borcii kan dhiibdu leebaadha. Qabeenya uummataatiin garaa dhiibde. Hiyyeessi hojii jireenya natti qaala'e jedha. Shiroo asii akka Fayyisaa Leellisaa fiigdataniin UK keessa baate sana shiroo akkasii fiddeen irra fiidu san nyaatee hiyyeessi akkasii bula. Isaan garuu foon muratanii akkanatti borcii dhiibaatii deemu jechaadha. Maal faayidaa isinii qabare har'a borcii dhiibdanis? Imaanaan guyyaa tokko dhima salphisa. Waadaan hawaasa galta shananii qaalii galtan. Seera gaafatuman ittiin bulmaata gaafa hojjetan dookumentii kamirrattuu gaafa eebbifamtee hojiitti ramadamuudhaaf jettu barnoota xumurtee guyyaa eebba keetiisan asitti gwaantii eebba kee qabattee dookumentii kee qabattee asii shananii immoo akkatti waada galta jechaadha. Barruun kun waada gaafa galtu hawaasa kanan ganu dhugaadhafan du'aa dhugaadhafan dhaabbadhaa dhugaadhaan saba kana tajaajila jettee waada galta. Garuu ati bakka sadiin jirtu taana guyyaa tokko salphinni keessirraa nafu waadaan kaleessa galte sun waadaan badaadha laal. Waada dhugaadhaan galmaan ga'u waada dhugaadhaan hojjechuu qabdan. Kana ta'uu baannaan akka salphattan beekaa. Hundi keetu yeroo eeggatta malee akkuma kaasiyyee san dhiitamte shaabbee galta. Har'a borcii dhiibdee boru akka achi tafkii gurrattu beeki. Oo dhugaadhaaf hidhamte garuu oo dhugaadhaaf duute garuu waaqa biratti jaallatamta saba biratti illee jaallatamta. Galata qabda. Amma fakkeenyaa fi obboleessa keenya Asaffaa hoo yaadattanii ilma Salaale jechaadha. Ka abbaasaa jala ajjeese san. Abbaasaa jala ajjeesanii jennaan guma abbaasaa baasee namoota abbaasaa ajjeesise shakashakee dhumarra poolisiin Oromiyaa harka Oromootiin jechaadha. Oromoon qabdee ajjeefte. Mana hidhaatitti hidhame mana hidhaatii birriidhaan bitamtee poolisiin baastee bakkeetti ajjeeste jechaadha. Qoratti viidiyoo waraabate waa hunda gaafatanii kaanii ajjeesan. Argitanii? Laal imaanaa dhabuun keessan kana nama haqaabduu akkatti galaafattan. Yeroo ammaa kana mallaqa bakka wanni marra ka hojjetu birrii ka qabu hin jiraata ka birrii hin qabne hin du'a. Imaanaan garuu haguma feetellee taatu mucaasuun garuu awwanni du'ullee lubbuun isaa boqannaa qabdi. Maaliif warra abbaasaa ajjeese gumaa baafatee du'e jechaadha. Kanaafuu isinillee dhugaadhaaf oduuta isinii wayhinoo Asaffaa sanam hawaasa biratti akka addaatti ilaalama. Saba kana biratti akka addaatti ilaalama. Uummata Oromoo biratti nama jaalatamaadha. Mucaasan sagalee isaa san malee sana dura isa hin beeku. Gaafa interviyuu guyyaa ajjeesuudhaaf poolisiin akkanatti hiite shiboo harka isaa duuba hiite gaafattu. Sodaa isaatirra laal lubbuu qabdu bacceen hundi. Sodaa waan qabaniif isa hidhanii isa gaafatan. Harka isaanii odoo jiru sodaa malee dhugaa jirtutti cabsee dubbate. Dhiira jechuun akkasitti laal. Dhiira onnee sibiilaati dhiira jechuun gadhee asirra warra garaa bichaa jiraattu jechuu miti. Faarsee bulaa duwwaadhamu. Warri borcii dhiibee deemu kun hunduu faarsee bulaadha. Bakka dhugaadha warra hojjetuu miti jechaadha. Warra dharaa warra borcii dhiibee deemudha. Warra imaanaa hawaasaa nyaatedha. Warra waadaa saba kanaa gale diigedha jechaadha. Maal isin garuu biyya lafaa bordhiiftanii deemtanii jettanii waaqanillee lamaanillee lafatti walitti bu'aa jirtu. Kanaafuu ana dhaggeeffataniif galatooma. Ganaa gadi baati faarsee warri leeban jechuudha. Kutaa Oromiyaa guutuu keessa gadi baasne suura jira. Takka irra geenye taanaan hordofaa jirra. Waan irra geenye immoo orsinii baasna. Jara kana maqaa isaanii barbaadda sinii geenya oo maqaan barbaadin isa yoo garuu maqaa isaanii barbaadan koomantii jalatti sinii tarreessa maqaa isaanii hin barbaaddu taanaan nu barreessi jedha. Maqaa isaanii ebelu jedha adda addaan suuraan akka tartiiba suuratti sinii kaa'a. Inna akkasiniin jedha waan dhaggeeffataniif galatooma viidiyoo kana sheerii godhaatti hawaasa keenya bira haa dhaabannu. Hattuun nu keessaa ba'uu qabdi. Tokkummaadhaan hattoota akkasii kana balleessuu qabna irratti hojjannee jechaadha.